Sagantaa seeftineetti kana waggaa shaniin keessa ture. Waggaa shana kana keessatti duraan nuti sagantaa seeftineetti kana keessatti nama qabeenya horootiin turre. Arra immoo qabeenya sagantaa seeftineetti kanarraa horannee arra if jijjiirree jirra jechuudha. Jijjiirama kana keessatti duraan mana citaa keessaan ture ani arra immoo mana qorqorroo sadiin qabaachaa ture. Gaalallee ni qaba, loonillee ni qaba, re'eellee ni qaba. Waanuma sagantaa kanarraa horadde. Baay'ee dhagaama waggaa shanan kana keessatti turtii waggaa shanii kana keessatti baay'een bakka waan gaarii irraa harkadhe jeetii yaada jechuudha bu'aa gaarii irraa harkadheetiin jira. Akkasuma ammaan maallaqallee hanga qarshii 300 fi wayii takka niin qaba. Amata afur shanee isaan kana seeftineetiin irraa fayyadamuu fi faayidaan isiin namaa gootu maali? Yeroo rakkoo dureen keessa jiru sun irraa rakkoo guyyaa sun rakkata jedhanii nu katabanirra jijjiiramni isiin nuuf fidde waan dureen rakkoo fitte ajaabaanu sun yeroo isii hirkanne rakkoo sun bira dabarfannee isii hojiirra oolfachaa. Amma sagantaa kanarra duraan ani gaxaanaadhaan tureef katakkallee waaniin haadha horii qabee hidhuun qabu. Gaafaan calalamees waan takka waaniin kanan deefkaa guddinkaatti hidhuun qabu sanirraa ilaalaniiti kan calalan. Akkasittiin koree ubii nyaataatiin calalame akkasitti hojii seeftineetii kan eegale jechuudha. Amma eegana akka gaafasiirraa wayyaa'eetiin sadarkaa kan eeggachuudha. Amma gana baafoonni ni dhufeefi jijjiirame jechuudha. ከዚህ ከተረጅነት ወጥቶ ወደ አምራችነት መግባት አለበት የሚለው የመንግስታችን ቁጥ አቋም ነው። ከፍተኛ የሰው አቅም አለ፣ መሬት አለ፣ የከርሰ ምድር ውሃ አለ። ይሄንን አቀናጅተን ትንሽ ድጋፍ የምናደርግላቸው ከሆነ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን መቻል ይችላሉ። አርሶ አደሩ ይችላል የሚል አቋም ይዘን ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። ትንሽ ድጋፍ ካደረግላቸው ይህ ህዝብ ራሱን እንደሚችል ማድረግ በጣም ቀላል ሲምፕል እንደሆነ የተረዳንበት መንገድ ነው። ከዚህ በፊት በሴፍቲ ኔት ስር ሲደገፉ የነበሩት አርሶና አርብቶ አደሮቻችን ሴፍቲ ኔት ውስጥ መቆየት እንደሌለባቸው በራሳቸው ፍላጎት ጥሪትን ያፈሩ ስለሆነ ባፈሩት ጥሪት ራሳቸውም ማኖር እንደሚችሉ ያረጋገጡበትና በስፋት ከኦሮሚያ ከዚህ በኋላ በሴፍቲ ኔት ድጋፍ ሳይሆን በራሳቸው ላብ ሰርቶና ተለውጦ ማግኘት እንዲችሉና እንደሚችሉ ህዝቡ ያረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ሳምንትም ባለፈው ሳምንት ጀምሮ ኦሮሚያ በሁሉም ቦታ ላይ የሴፍቲ ኔት ተጠቃሚ የሆኑትን አርሶና አርብቶ አደሮቻችንን የማሻገር ስራ ሰፊ እንቅስቃሴ እየሰራን የምንገኝበት ነው ማለት ነው።